Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyo ijoollee tawaahidoo. Biyya keessas alas kan jirtan hordoftoonni chaayinaalii dhangaa lubbuu miidiyaa bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo araarsummaan giftii keenya durbaroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa isin faana ta'u akkam jirtu galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u ani nagaa kooti. Guyyaa irraa kana kan waliitiin ilaallu gaafii musliimonni kaasaniif deebii laanna. Anga xumura sagantaa kiyyaatti akkan hordoftan chaanaalii dhangaa lubbuu miidiyaa warreen haaraa taatanii dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa tokkoodhaan sagalee Waaqayyoo solfaataa yeroo kamuu asirraa isinii darbu akka hordoftan isiniin jecha like comment gochuun share gochuudhaan tajaajila keenya akka jajjabeessitan isiniin jecha kallattiidhumaan gara gaafii fi deebii keenyaatti deebina. Amantaa musliimaa keessa kan jiran namoonni tokko kiristaanota dogoggorsiisuudhaaf fannoo isaanii akka kutanii mana qulqullummaa keessaa bahan gochuudhaaf afurri shakkii keessa isaanii akka galu taasisuudhaaf jecha gaafii akkana jedhu ni gaafatu. Namni gaafa dhalatu musliima ta'ee dhalataa jedhan. Dhaggeeffadhaa sirriitti. Gaafa dhalatu gadameessa haadha isaa keessaa gaafa bahu musliima ta'ee dhalataa. Erga guddatee guyyaa 48 kana jechuun dhiirri 40 dubarri 80 mana kiristaanatti erga deemanii cuuphamanii booda kiristaana ta'u malee yeroo dhalatu namni kamuu musliimadha jedhan. Quraana isa kam irratti akkasitti barreeffamee jira. Wangeela isa kamtu bifa kanaan caafee jira yookiin barreeffamee jira. Namni amantaan tokko dhugaa ta'uusaa barsiisuu yoo barbaade hubachiisuu yoo barbaade dhugaa macaafa ittiin hordofaa jiruu sanaan amansiisee deebisuu danda'uun irra jiraata malee dubbii dhugaa irraa fagaate sobaan nama dogoggorsiisuun gaarii miti. Waaqayyo biratti nama gaafachiisa. Manni kiristaanaa keenya macaafa qulqulluudhaan bulti. Amantaan musliimaa immoo quraana. Jechi amma dubbatame kun gaafii nama ka'e kun dhuguma quraana keessa jira yoo jenne hin jiru yoo jiraate immoo deebii isaan ofidha. Quraana irratti namni gaafa dhalatu musliimadha erga cuuphamee booda kiristaana ta'e jedhee kan barreeffame jira hin jiru. Wanti nuti hubachuu qabnu garuu inni guddaan namni gaafa dhalatu kiristaana ta'e dhala. Erga obbeekee dhalatee guddatee booda fedhii isaatiin mana kiristaanaa dhiisee hin barbaadu jedhee kan baheetu musliima ta'a yookiin amantaa biraas ta'a malee namni gaafa dhalatu kiristaana ta'e dhalata. Ragaadhaan isinii dhiyeessuu danda'a. Akkamitti naan jechuu dandeessu? Nama isa jalqaba Addaamirraa kaana. Waaqayyo uumamoota 22 akka uume namni kamuu ni amana. Uumamoota 22 kana guyyaa tokkotti miti Waaqayyo kan uume. Guyyaa jalqabaatti uumamoota 8 uume. Akkaataa sanaan hanga gaafa jimaataa nama uumutti dabareedhaan uumamoota uumaa ture. Kaan isaanii ajajan. Kaan isaanii raawwiidhaan. Nama immoo gochaadhaan uume. Harka isaadhaan tolchee bareechee nama taasisee uume. Maalirraa uume yoo jenne jalqaba seera uumamaa boqonnaa tokkorraa kaanii dubbisuun barbaachisaadha. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti Waaqayyo jalqabatti ilaala. Samii fi lafa uume. Laftis ona turte, omtuu irra hin jiraatu ture. Callabboon bishaanis lafarra ture. Bishaanicha irra immoo hafuura Waaqayyotu ture jedha. Amma sirriitti hubadhaa. Jalqabatti Waaqayyoon samii fi lafa kan inni uume. Uumamoota kamuu osoo uumin dura. Yeroo samii fi lafti uumaman namnis hin jiru. Uumamoonni kan biroos hin turre jechuudha. Ergasii boodadha dhalli namaa gaafa guyyaa jimaataa kan inni uumame.
kanaan ala mumoota 8 irraa kan hafe guyyaa jalqabaa kan biraan jiran turan. Waan hunda dursamee kan uumame garuu samii fi lafadha. Lafarra immoo callabbootu ture, bishaantu ture, bishaan sanarra hafuura waaqayyotu ture. Waaqayyo gooftaan gaafa guyyaa jimaataa nama uume. Diina keenya isa jalqabaa kan ta'e Daabiloos aangoo waaqayyoo fudhachuu waan barbaadeef garee ergamootaa keessaati haqamee erga gara Siyoolitti darbatame booda garee waan dhibba keessaa tokko waan hir'ateef bakka Daabiloos kana waaqayyoon dhala namaa uumuudhaaf gaafa guyyaa jimaataa seera uumamaa boqonnaa 1:27 irratti koottaa ni buuna akka bifaaf fakkaatti keenyatti nama ni uumna jechuudhaan Sillaaseen uumaan keenya nama uumuudhaaf gara lafaatti goone. Lafa ona ture sanarraa biyyee sana fuudhanii biyyee bishaan irra jiru bishaan afurri qulqulluun irra bulerraatii waaqayyo gooftaan Addaamiin ni uume. Namni biyyee irraa uumame. Biyyee sun maal ofirraa qaba? Bishaan ofirraa qaba ture. Callabboo ofirraa qaba ture. Callabboo jechuun bishaanidha. Bishaan sanarra maaltu ture? Hafuura qulqulluutu tureedha macaafni qulqulluun. Biyyee bishaan of keessaa qabu. Bishaan hafuura qulqulluu ofirraa qaburraa waaqayyoon eenyu uume? Addaamiin uume. Dubbii kana namni kamuu dhugaadha ni amana. Dhaabbilee amantaa kam keessattiyyuu nama jalqabaa kan ta'e Addaami waaqayyoodhaan akka uumame biyyee irraa akka uumame namni ganu yookiin dhugaa kana haalu hin jiru. Dhugaadha waan ta'eef. Namoonni yaada cubburraa kan ka'e qooqan bifaan amalaan naannoodhaan wal qoqqoodan malee abbaa hunda keenyaa kan ta'e Addaami. Waaqayyoodhaan kan uumame namni inni jalqabaa jechuudha. Isaan booda Iwaan cinaacha Addaam irraatii uumamte. Egaa gaafa hubannu asirratti Addaam erga akkaataa kanaan uumame waaqayyo gooftaan jalqabuma dhala namaa gaafa uumu cuuphaa nu barsiiseera jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti dhuguma isiniin jedhaa. Bishaanii fi hafuura qulqulluurraa lammaffaa dhalachuu baannaan mootummaa waaqayyoon galtanii. Waaqayyo gooftaan Addaamiin uume Eden gannatitti galchuu isaatiin dura seera cuuphaa isaaf raawwateera. Biyyee bishaan of keessaa qabu, bishaan hafuura qulqulluu ofirraa qabuun waaqayyo Addaamiin uume cuuphaa raawwatee fi Eden gannatitti galche jechuudha. Wangeela amma dubbanne Wangeela Yohaannis 3:5 irrattis dhuguma isiniin jedhaa lammaffaa bishaanii fi hafuura qulqulluurraa dhalachuu baannaan mootummaa waaqayyoon galtan jedha. Addaam gannata kan inni gale Eden gannat keessa akka jiraatu waaqayyo kan isaaf eeyyame jalqaba cuuphaa isaaf raawwateef. Namni jalqabumayyuu cuuphamee kiristaana ta'ee dhalatee jechuudha laala. Kiristaana ta'ee uumame. Erga ijoollee Addaam taane nutis ilmoon kiristaanaa maalidha? Kiristaana. Kanaafuu jalqabumatti namni gaafa uumamu kiristaana ta'ee uumame jechuudha. Kiristaana ta'ee erga uumame kan isarraa dhalatus kiristaanadha. Ilmoon hoolaa maalidha? Kan hoolaati miti dha? Hoolaadhuma deessi. Ilmoon re'ees re'eedhuma jedhamti. Bifa jijjiirrachuu hin dandeessu. Ilmoon kiristaanaas kiristaanadha. Maal taddasa baase? Namni garuu akkamitti kiristaanummaa dhiisee musliima ta'e jechuu dandeessu? Erga guddatee jabaatee lakki ani hin barbaadu jedhee dhiisee mana qulqullummaa hin barbaadu jedhee fedhii isaatiin bahe ergasii boodadha musliima kan ta'e malee namni jalqaba kiristaana. Fakkeenya Daabiloos jalqaba gaafa uumamu Daabiloos hin jedhamu Saaxanaayil jedhama maqaan isaa. Saaxanaayil jechuun hangafa ergamootaa isa duraati. Ergamoota qulqullaa'oo keessatti ramadama. Garuu fedhii isaatiin waaqa waaqessuu hin barbaadu. Waaqayyotti amanuu hin barbaadu. Anaaf jilbeeffatamuu qaba.
anaaf sagadamuu qaba anatu waaqadha jedhee waan waaqayyoodhaaf mormeef ergamaa waaqayyoo qulqulluu ta'uu dhiisee ergamaa xuraa'aa ta'ee gara ergamoota qulqulluu keessaa bahee gara dacheetti darbatame gara si'oolitti darbatame. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 10 irraa kaasnee gaafa dubbifnu yaa lafa yaa galaana isiniif wayyoo warri samiiwwan keessa jirtan gammadaa yaa galaana yaa lafa isiniif wayyoo hadheessituun obboloota keenya inni halkanii fi guyyaa waaqayyo irratti isaan hadheessu gara lafaatti gad darbatameera isiniif wayyoo kaleessa hadheessaan turreen jalqaba gaafa waaqayyo isa uumu qulqulluu taasisee isa uumu fedhii isaan jaallatee waaqayyo irraa addaan ba'ee diina waaqayyo ta'e. Namni jalqaba waaqayyoon gaafa uumamu kiristaana ta'ee uumame. Kiristaana ta'ee erga uumame kan isarraa dhalatus kiristaana. Jaalatee fedhii isaatiin garuu ani waaqayyo hin barbaadu. Mana kiristaanaa kanatti hin amanu jedhee fedhii isaatiin amantaa barbaade hordofuu eegale. Namni amantaa barbaade hordofuudhaaf mirgi isaaf laatame. Wangeela Yohaannis irraatii gaafa dubbisnu boqonnaa 5 irratti matsaaquudhaan waaqayyo fayyuu barbaaddaa jedheen. Dirqamni hin jiru jechuun amanuudhaafis fayyuudhaafis dirqamni hin jiru. Namni yoo barbaade fayya. Yoo barbaade waaqayyotti amana. Waa barbaadetti amanu mirga isaati. Garuu kamtu dhugaadha jedhee addaan baafachuun yaaduu kan danda'u isa ta'uu qaba. Malee namni jalqabumayyuu gaafa uumamu kiristaanadha jechuudha. Isaanuu warreen amma gaafii kana gaafatan jalqaba kiristaana turan. Kan keenya turan, qabeenya keenya turan. Fedhii isaaniitiin jaallatanii lakkiin barbaannu jedhanii amantaa kana hordofuu eegalan. Maa hordoftan hin jennuun nuti. Mirga isaaniiti akkaataa isaanii galetti hordofuu danda'u. Dirqama akkanaaf galetti namaaf haa galu jechuu hin danda'u. Masmaat immaas samaallaachuun agarginaattaa ta'ulum. Dhaga'ummaan dhageessu garuu hin hubattanii. Ilaalummaan ilaaltu garuu nagartanii. Dirqama akkan argutti namni argu jechuu hin danda'an. Namni jaallatee dhugaa jiru addaan baafatee deemuun mirga isaati waan ta'eef. Nuti garuu gaafiin keenya nutoo qabeenya keenyadha jennee mormine isaan deebisanii garuu qabeenya keenya kan ta'e fudhachuudhaaf jecha dubbii sobaa warreen soban osoo dhiisanii baay'ee gaarii. Dhugaan lafarra jiru isa kanadha waan ta'eef. Kana kan godhan immoo namoota muraasa malee amantaa kana guutummaatti bakka bu'aa jechuu hin dandeenye. Kanaaf isaantu jalqaba qabeenya keenyadha jechuudha. Dhiisanii fedhii isaaniitiin jaallatanii musliima ta'an. Kaan isaanii immoo amantaa biraa hordofan Protestaantii ta'an. Warreen kaanis akkasumatti ba'anii malee uumamuun isaanii jalqabaa kiristaana turanii jechuudha lalaa. Haa ta'uuti egaa cuuphaa maaliif barbaachise jechuu dandeessu? Erga jalqaba namni kiristaana ta'ee dhalate. Cuuphamee waaqayyoon addaamiin cuuphee cuuphaa isa barsiisee dangannate erga seensisee maaliif cuuphaan barbaachise jechuu dandeessu? Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 jalqaba akka dubbanne ammas lammaffaa mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf firdii jalaa ooluudhaaf cuuphaan dirqama barbaachisa. Barbaachisummaan cuuphaa inni guddaan mucummaa waaqayyoo ittiin argachuudhaaf. Addaan mucummaa kan inni ittiin argate cuuphaadhaan jalqaba. Uumamee bishaan sanaan cuuphamee bishaan afurri qulqulluun irra jiruun cuuphamee Eden gannat seene. Kanaaf booda cubbuun qabu ture. Achi keessa taa'ee gorsa daabiloosiin dhagahee cubbuu hojjetee mucummaa isaa sana dhiisee garbummaadhaan jiraachuu eegale daabiloos wajjin. Waggaa 5,500 booda garuu waaqayyoon aarsaa ta'e Addaamin gaafa fayyisu galaana Yordaanos keessatti xalayyaa garbummaa Addaam sana kan inni barbadeesse cuuphaadhaan. Sadummaa fi tokkummaan Sillaasee kan ittiin mul'ate cuuphaadhaan. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 13 irraa kaanee gaafa dubbisu waaqayyo abbaan samiirraa ilmi koo inni ani jaalladhu isa kana isa dhagaa jedhe. Afurri qulqulluun bifa gugeetiin dhufee isarra qubate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo galaana Yordaanos keessatti mul'ate. Xalayyaa garbummaa daabiloos sana barbadeesse. Ijoollee Addaam hundumaaf bilisummaa dhugaa laate. Cuuphaan nuuf jireenya bara baraa kan ittiin argannu, du'a jalaa kan ittiin oolludha. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti kan amanee fi kan cuuphame ni fayyada. Kan hin amanne kan hin cuuphamne garuu itti faradama.
firdii jalaa kan ittiin ooluu dandeenyu cuuphaadhaan. Fayyina bara baraa argachuun kan dandeenyu cuuphaadhaan. Mootummaa Waaqayyoo kan ittiin galuu fi dhaaluu dandeenyu cuuphaadhaan. Kanaaf cuuphaan kan inni barbaachise. Lammaffaa dhalachuun maaliif barbaachise yoo jenne jalqaba namni abbaa fi haadha isaarraa dhalata. Niqoodimoos jecha kana kaasee gaafachaa ture. Namni akkamittiin erga guddatee booddee lammaffaa gara haadha isaa keessatti deebi'ee dhalachuu danda'a? Erga qancaree akkamitti lammaffaa dhalata jennaan kan foon irraa dhalate kan foonitiin. Namni abbaa fi haadha isaarraa dhalachuun foonini. Kuni kan fooniti. Bishaan hafuurri qulqulluun irra bule irraa dhalachuun immoo Waaqayyo irraa dhalachuudha. Inni kun kan hafuuraati. Kanaaf lammaffaa dhalachuun barbaachise. Lammaffaa immoo mucummaa isa jalqabaa sana addaan kutee ture. Eden gannat keessaa bahee seera Waaqayyoo cabsee daabiloosin dhaga'ee Waaqayyoon gaddisiisee mucummaa isaa kan dhabee ture. Amma immoo mucummaa nutis argachuudhaaf cuuphamuun barbaachisaadha. Mootummaa Waaqayyootti galuun barbaachisaadha jedhee Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hubachiiseera Niqoodimoos. Kanaafidha kan inni barbaachise. Namni erga dhalatee dhiirri 40 dubarri 80 mucummaa Sillaasee fudhateen isaan qofa miti kiristaana kan ta'u jechuudha. Durumayyuu kiristaanadha. Garuu cuuphamuun kuni maa barbaachisee isa jedhu beekuudhaaf jalqabumayyuu gaafa kaafnu namni kiristaana ta'ee dhalate jenneera. Namni kiristaana ta'ee dhalate kun immoo mucummaan addaan cite sun akka itti fufuufi mucummaa akka argannuuf ni cuuphama. Lammaffaan immoo namoonni kiristaana ta'anii erga dhalatanii beekanii yookiin osoo hin beekin waan laallummaadhaan gorsa namoota garaagaraaf dogoggora garaagaraan fudhatamanii amantaa kana gallakkisanii erga baanii booda amantaa biraa keessa erga turanii yoo jalqaba hin cuuphamne ta'e deebi'anii cuuphaadhaan mucummaa Sillaasee argachuu danda'u. Ijoollee Waaqayyoo ta'uu danda'u. Kiristaana ta'uu ni danda'u. Warreen jalqaba kiristaana hin taane amantaa biraatti kan guddatanii dhalatanii keessa turan gaafa mana kiristaanaa keenyatti dhufanii amanan Waaqayyotti gaafa amanan sadummaa fi tokkummaa Sillaaseetti gaafa amanan gara mana Waaqayyotti gaafa deebi'anii manni kiristaanaa keenya cuuphaa mucummaa kana raawwattiif. Maaliif kaleessa kiristaana turani garuu kiristaanummaa isaanii akkuma Addaam abbaan keenya cubbuudhaan addaan kutee mucummaa isaa dhabee daabiloosiif garbicha ta'ee jiraachaa ture sana Waaqayyo garbummaa sana irraa kaasee mucummaa isaa isa dhabee ture sana isaaf deebisee cuuphamee immoo lammaffaa mucaa Waaqayyo akka ta'uuf taasise sana ammas deebi'anii isaan cuuphamanii mucaa Waaqayyo ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf dhugaan lafarra jiru isa kanadha waan ta'eef isa kanatti amanuun barbaachisaadha. Isa kanatti amanuun barbaachisaadha. Waa'ee cuuphaa gaafa laallu cuuphaan bakka saditti qoodama. Inni jalqabaa cuuphaa qalbii jijjiirrannaa jedhama. Cuuphaa qalbii jijjiirrannaa jechuun namni tokko gaabbii galee gara Waaqayyootti erga deebi'ee booda yaada garaa isaatii erga geeddaratee booda xuraa'ummaa irraa qulqullaa'uudhaaf yaadni laphee isaatii akka isaa deebi'uu fi kennaa fura qulqullaa akka argatuuf ni cuuphama. Kun cuuphaa qalbii jijjiirrannaa yookiin deebi'uu jedhama. Macaafa raajicha Hisqeel boqonnaa 36:25 irratti ani bishaan taliila isinitti hin facaase isinis immoo waaqolii tolfamoo keessanirraa fi xuraa'ummaa keessanirraa qulqullooftu jedha. Cuuphaan kun cuuphaa xuraa'ummaa irraa ittiin qulqulloofu. Waaqolii ormaa kan waaqeffachaa turan deebi'anii gaabbii galanii gaafa Waaqayyotti amanan jalqaba kiristaana kan turan jalqaba mucummaa Sillaasee fudhatanii kan turan dogoggoraan fannoo isaanii kutanii mana kiristaanaa keessaa bahanii garuu gaabbanii gaafa deebi'an gaabbiin erga isaanii laatame booddee cuuphaa qalbii jijjiirrannaa kanatu laatamaaf. Xuraa'ummaa waaqolii ormaa tolfamoo sana waaqessaa turan irraa kan ittiin qulqullaa'anidha jechuudha. Lammaffaan immoo cuuphaa fayyinaa jedhama. Cuuphaa fayyinaa jechuun namoonni fooniin gaafa dhukkubsatan rakkoon gaafa isaan irra qaqqabu harki isaanii lukti isaanii namni isaanii gaafa qabamu hafuura hamaadhaan gaafa qabaman kan cuuphaman cuuphaa fayyinaa jedhama. Cuuphaa kana macaafa qulqulluu keessaa sirriitti ilaaluu dandeenya. Kakuu moofaa keessaa jalqabne Nimiyaan namichi jedhamu
laga Yordaanositti cuuphamee lamxii isaarraa fayyee akkasuma wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irraa kaasnee gaafa dubbisnu Matsaaguu namni jedhamu waggaa 38 guutuu dhukkubsachaa namni ture sireerra ciisaa kan ture iddoo cuuphaa fayyinaa ciisee guyyaa fayyina isaa eeggachaa ture. Ergamaan Waaqayyoo samiirraa balali'ee dhufee koochoo isaadhaan bishaanicha gaafa raasu namni jalqaba keessa bu'ee cuuphame dhukkuba isaa kamirraayyuu ni fayyada. Macaafni qulqulluun godoo fayyinaa 5 achi ture mana keessa jiraatan. Matsaaguun achi ciisee guyyaa fayyina isaa eeggachaa ture. Nama achi isa keessa nama fuudhee achi keessa isa buusu dhabee guyyaa fayyina isaa eeggachaa ture. Haa ta'u malee gooftaan kan dadhabaniif nama kan dhabaniif nama ta'ee kan dhufe Yesuus Kiristoos dhufee Matsaaguudhaan fayyuu barbaada dhedhee fayyuu nan barbaada garuu nama bishaanicha keessa na buusu hin qabun ture. Ergamaan Waaqayyoo dhufee gaafa golgaa bishaanichaa raasu namni jalqaba achi keessa bu'ee dhukkuba isaarraa fayya. Ana garuu nama achi keessa na buusuun dhabe fayyuudhaafi. Gaafa jedhee inni sababa dhiyeessu algaa kee baadhutii ka'e jedhee Waaqayyo gooftaan iddoo fayyinaa sanatti isa fayyisee Matsaaguu nagaan gara mana isaatti algaa isaa baachisee geggeesse. Lammaffaa wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irratti dhaloota isaarraa ta'e dhalootuma isaarraa jalqabee jaamaa ta'e dhalatee kan ture Bartalemiyoos kan jedhamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa wajjiniin namoonni gabaa 5 ol ta'an isa yennaa hordofan karaa guddaarra gaafa inni darbu yaa ilma Daawit na fayyisi jedhee akka inni isa fayyisuu fi fayyina isa kadhatee ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis si fayyisu hin jenneen fayyuudhaaf waan isa barbaachisu hunda itti hime ni raawwateefis ancufa isaa lafatti ture. Biyyoo sana ancufa isaa laaffise. Akka nuti amma mana kiristaanaa keessaa biyyoo mana kiristaanaa eebbifame imnatii jennee fudhannu qaba. Bakka ija isaa sanatti biyyoo sana ni dibeef. Erga dibee fi booddee deemi bishaan silimoonitti dhiqadhu koottu jedhee gara tsabalaatti erge. Bartalemiyoosis deemee dhiqatee dhufee ni fayye. Kun cuuphaa fayyinaa jedhama. Bishaan sanatti cuuphaa sanatti bishaan afurri qulqulluun irra buletti dhaqee cuuphamee ni fayye. Cuuphaa fayyinaati. Kanaaf namoonni dhukkubsatan irras iddoo tsabalaa deemanii dhukkuba isaanii kamirraayyuu akka fayyaniif Kiristoos barsiisee ofiisaa raawwatee duuka bu'oota isaatti immoo kenne. Deemaa jedheen maqaa abbaatiin kan ilmaatiin kan hafuura qulqulluudhaan cuubaati. Ajaa'ibota warra ta'an warra namanne amansiisaatii ijoollee koo godhaa. Cuuphaadhaan namni ijoollee Waaqayyoo ta'uu danda'a. Mucaa Waaqayyoo ta'uu danda'a. Ajaa'aba kan turellee ajaa'aba gaafa jennu nama namanne jechuudha. Amantaa kan hin qabne yookiin immoo kiristaanummaa kan hin fudhanne jechuudha. Jalqaba kiristaanummaa iyyuu uumamaa yoo qabaate gidduutti garuu sababa adda addaatiin addaan kutee kan bahee deeme cuuphaadhaan kiristaanummaa argachuu akka danda'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deemaa jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 28:19 irratti dubbate. Kanaaf cuuphaan sadii gaafa jennu cuuphaa qalbii jijjiirannaa, cuuphaa fayyinaa fi cuuphaa mucummaati. Efesoon boqonnaa 4 irratti cuuphaan tokkodha. Gooftaan tokkodha, amantaan tokkodha. Amantaan kan biraan jiru kiristaanana. Garuu namni jaallatee amantaa biraa hundeessee hordofaa jira. Maa hordofte jechuun hin danda'amu. Dhugaa jirtu garuu barbaaduun barbaachisaadha. Cuuphaan isheen mucummaa kun irra hin deebi'amtu. Jalqaba bichaa guyyaa 48tti kennamte. Kan guyyaa 48 irra darbee'u amantaa biraa keessa kan turee'u har'a erga guddatee umurii waggaa 20-30tti yoo dhufee nan cuuphamee kiristaana ta'e jedhee'u cuuphamee gara kiristaanummaatti dabalama. Ajaa'aba kan ture sun kiristaana ta'a. Maaliidhaan cuuphaadhaan firdii jalaa olee mootummaa Waaqayyoodhaaf qophaa'oo ta'a. Kanaafuu cuuphaa gaafa jennu egaa kan ittiin mootummaa Waaqayyoo dhaallu, du'a jalaa kan ittiin oollu, firdii jalaa kan ittiin baanu, jireenya bara baraa kan ittiin arganu ta'uusaa amanuu beekuun barbaachisaadha. Cuuphaa kana immoo iccitii lama laaluun barbaachisaadha. Jalqaba kiristaana kan turan guyyaa 48tti immoo kiristaanummaan isaanii fi mucummaan Waaqayyoo isaanii kan ittiin isaanii mirkanaa'uu fi
لما فانمو ورين جلقم ويو كريستانا توراني سبب أداداتنا أمنتا كانت إيساني بهاني أمنتا برا أردوفا تورن كريستنا كان إنكاني غافا أمناني غرمنا كريستانات تدوفن شوف أماني مجمع سلاسي كانت تنرغتن يجول لواك أيو كانت تنتان تاوسا نمني كمو بيكو الرجراتا غافيك أبدو تانا ان كومنتي جالت غافتشو ندن ديسو چاينالي دنگا لبو ميديا سبسكرايب تاسيسو دان أردوفا يروتا كيسا نفسمو شير تاسيسا فيديو كنمو نموتا هندو مبران يوتوبين أكنو كاكبسيسو لايك نوف غودا كوبي كامبران أنانغول التريمون التنغان ترا واك أيو سفاناتو وسبات الإكزابير